hubadha. Namni tokko ani kanin akkanatti kanin iyyuu faayidaafsa. No. Namni laal amma duraas akkana galanii na dhaggeeffadha. Laal gurra banaa na dhaggeeffadha. Keessaafuu warra faarsitee bultuun akka nuti sagalee hin taane ammallee nu dura hin dhaabbatina please. Dandeessan sagalee taaf dadhabdan usuunu sagalee dhuftanii achiin deebi'anii asiin deebi'anii maarree deebi'anii isin maarreedha dallaala maaliif hin qomanne maarree achi maade kanaa miti amma yoo galan amma duraas 200 gal 70 gal garuu ummanni achi jiru san rubuun hin galle jechuu. Alhamdulillah amma kana Rabbiin galanni hagayuuf nama baay'eedha dhugaa namni kun 70 galuun nama baay'ee 70 jechuu safaataa miti lakkoofsatti qoosini fakkaachuu bana ummata Kuweetii fi Dubaayii fi waliin dabartee ummata 70 jechuudha. Garuu 70 galee jechuun namni hidhaa jiru hundi galee jechuudha miti. Information amma jiru warri Riyaad galmaawee irra caalaan isaa galmaawaa jiranii keessaafuu Riyaad akka gaarii galmeessaa jiran baga gammadda warri Riyaad manni hidhaa Riyaad Xariiqul Karjii baay'inaadhaan maqaa isaanii galmeeffatan footoo qofa hafeef pirezidaantii Oromiyaa irrattis barreessanii pirezidaantii uummata hunda irratti barreessanii ijoollee teessan guyyaa kana torbee lama booda simachuu koreen akka dhaabbattu xalayaa balleessanii jiraniif kana hunda eega gootan booda ammas torbee lama booda maarreef dhaabne jinniif dhaabne koronaaf dhaabne sababni jiru please ummata kana please ummanni kuni nama ammallee namni warri booletti eeganii nama du'e namni warri isaanii beekuu qaba nama du'es nama lubbuun bahe namni du'e amma Riyaad keessa ijoolleen baay'ina akka galan yoo ta'e ijoollee gaafadha kurfaa keessan keessa na dhaggeeffadha mee sheer godha yeroo takka namni 440 kun sheer godha yeroo takka gorsaan ani isinii kannu kuni wallahi faayidaa guddaa qaba ani nama dhibbaa miti kumaata maallaqaa omuutiitu na barreessaa jirtan waggaa lama na barreessaa jirtan mee na dhaggeeffadha obboleeyyan kiyya ana kanaas naa rahmadha nallee hin dararina anis lubbuu nama tokkooti kaan dhufee deebisaa hin deebistuu maaliifi obboleessi kiyya eega hidhame waggaa lama obboleettiin tiyya eega hidhame waggaa 3 jaartiin tiyya eega hidhamte waggaa 1 jaarsi kiyya eega hidhame jaafi waggaa fi 6 maarra jettanii namni hunda na gaafata nama kana hundaaf deebisuu hin danda'u nama kana hunda arkuu hin danda'u ni jiranii moo ni du'anii yoo adda baafachuu barbaadan Finfinnee namoo akka godina isaatti yeroo uummanni Finfinnee torbee lama booda balaliin eegalte na dhaggeeffadha namoo isin irraanfatee jira kaanis tiktokii isaatiif kaanis geema isaatiif kaanis sadaqaa isaatiif guyyaa lama ka feestaala uffatu ka guyyaa lama sagalee isinii ta'u ka guyyaa lama isinii lallaba guyyaa sadaffaa miti amma za'aa takkaa hun dubbatan isaan nama dhuunfaa sadaqaa kadhachuu nama tokko kalee dhukkube nama tokko onnee dhukkube nama tokko gubate nama maarreedhaafi malee sanuu leenca iftutaa bagana gaan dhufte sheer godha warra laal leenca cinaan chaayinaaf dhaqa cinaan akkaawuntii isaanii irratti hafa cinaan rubuun hin ga'uuf yoo nama gargaartanillee dhugaa jirtuun isiniim dallaala akkanaatti to'an abbaa marreetti jaa dhugaa jirtuun isiniim dheengadallee dubbannee jirra keessaafuu warri tiktok irra jiru feestaalii guyyaa takka uffattanii guyyaa lama uffattanii sagalee taan hin deeyina akkasumatti fufaa abba miskiina gargaara jettanii deema gargaara miskiina nama tokko nama lama fidaati leenca buusisaati tufoosoo godha ummata miira naqaa leenca kan chaayinaaf kanna
leenca walakkaa ol chaayinaaf kanna walakkaa akkaawuntii keessatti hammifadhu hanqa tokko deemiiti fontaje kana dallaalummaa kana jiran malee hawaasaaf sabaafi miti ani du'ee ani lubbuun tiyya baatee an dhugaa jirtuun isiniin ani Muniir Abubakar lubbuun tiyya baatee yooniin ani du'e rabbi rahmata si haa godhu jaa garuu ummanni isa yoo baraarame ani natti tola namni miliyoonni biyya isaatti lubbuudhaan galee Muniir Abubakar kun yoo du'e wallahi isinii jaa wallahi wabillahi isinii jaa rabbittiin isinii kakadha rabbii guddattiin isinii kakadha wallahi wabillahi watallahi ani yooniin du'e duutiin irraa lol tuuban ani du'e Oromoon warri namni Itoophiyaa hiyyeessi miliyoonni takka yoo lubbuudhaan baraarame ani natti tolu wallahi isiniin jaa ani nama lubbuu takkaan baraara je'ee fiigurra nama akka isinii haayinaan jiru giftiif malee nama san gargaaruu barbaadeetii miti yoo dhugaa walii himaa jenne dhugaa jirtu ani maqaa namaan kaasnedha lammas dhugaa jirtuun isinii hima nama kalee dhukkube nama maarree jinni gubate kajau nama miliyoonni achi dhumaa jiru dhiisanii halkanii guyyaa walloo dhiisanii ummata Suudii dhiisanii nama dhuunfaaf namni sadaqaa kadhatu yeroo ammaan tanaatti wallahi kijiba namni takkichaan san haaduu lubbuun nama wallootun miliyoonaadhaan yoo baraarame irra jira namni walloo takka du'ee miliyoonni walloo yoo lubbuun baraarame irra jira drama kana dhaaba isin warri giftara rabbii keessa sodaadha yoo nama gargaaruu barbaadan akkaawuntii nama sanitti naqaaf nama tiktoka kannaaf leenca akka dhuunfaa keessanitti jazaadha namni halkanii guyyaa sirra taa'u rakkoon qabu leencaas kannaas wantaas kannaas hinaaffaa miti dhugaa jirtuun isinii haqa jirtuun isinii wallahi isiniin jaa haqa jirtuun isinii hima dhugaa jirtuun isinii hima leencaas kanniif garuu gizee kannituuf nama dhukkubsateefi miti isaaf kanni ummata tiktokarii feemasoroota yoo ati jaalatteen ani yoo kanniteef gammachuu qaba garuu dhukkubsataa karaa saniin hin gargaaroo jettan ani iccitii beekuut jira chaayinaan parsantii 50 ol fudhata amma namni tokko $500 leenca yoo bite yookaan $400 yoo bite yookaan akka fedhetti 40 yoo bite $100 yookaan $120 yookaan $150 tiitu dhukkubsataa saniif dhaqa sanuu hin beekamu namni kun sheexaana ilmi namaa hin beekamu ani miliyoona 100 yookaan miliyoona 20 irratti as keessan yookaan miliyoona 30 wanta jettan laaceelloo seena namni maaliif akkaawuntii nama sadii goona sheekota raayyaa ustaaz marree nam sadii maaliif akkaawuntii olii banan obboleeyyan kiyya maaliif akkaawuntii sheekotiinuu ustaaz Sa'ad faan ustaaz Ibsaan faan akkaawuntii nama sadii maaliif olii banan akkaawuntiin nama takkaa ni waswaasaa namni ilmi namaa ni dogoggoraa